waggaa 30 dura keessaafuu 1895 keessa mootummaa Yonkiin Empaayiraa mootummaa Hindii irraa walabate akkasuma michuu diinummaa fi hinaaffaa fi haaloo bahuu ture. Haaloo bahuun lafa isaan irratti raawwatamuun jaarraa tokkoon dura jalqabame. Keessattuu 1127 keessa lafti tun sodaa fi dhiiga dhangala'uun beekamte. Wanti jidduutti ta'e hiriiroo jabduudha. Hiriiroon tunis tan hiriyummaati. Ijoollee lama kan dhiiraa jidduutti ta'e. Tokko abbaan isaa bulchaa Empaayiraa kanaati. Kan jedhamu maqaan isaa Feeddaa Irraachaa Mannaa. Kan ammoo warra harka qalleeyyii irraa dhalate. Maqaan isaatis Deebaa jedhama. Seenaan kun ilma mootichi dhalerraa jalqaba. Isaa obboleessi isaa kan irra guddaa aangoo irraa fudhachuuf yaalii godhe. Je'eenii obboleessa isaatiin mormuu jalqabe. Akkuma mootummaan asii kun beekameenitti nama Jeenaa mallattoo kennamuuf qaba. Yeroo san keessatti Feeddaa hiriyaa isaa Deebaatu lubbuu isaa baraare. Namicha isarra guddaatii wajjin qabsoo wal qabe. San booda Irraacha Mannaar ajajaa gosa kanaatiin labsa kenne akka saba isaan cinatti argamu kan Shuuriyaan gaaja'amu fixan. Deebaa fi haati isaatis saba kana keessatti argaman. Deebaan haadha isaa baraaruudhaaf baay'ee yaalii godhe. Jaroonni shiftaa kunis haadha Deebaatiif dorgomaa jiran. Yeroo kana keessatti Deebaanis haalaan xiqqaadha. Harka isaa walitti qabanii osoo haadha Deebaa humaa hin godhin dura hiriyaan isaa Feeddaan itti dhufe. Hoggaasan Feeddaan je'een firraadhiisaa warra kana. Hoggaasan jaarsinis je'een seera mootummaa cabsaa jirta. Hoggaasan Feeddaan kanneef qabeenya isaa kan irraa olii aangoo bulchiinsa keessaa qabu. Fadhinnaan isaa guddoon akka hiriyaa isaatii fi haadha isaa baraaru. Feeddaan aangoo isaa guddoodha hiriyaa isaatii jecha dhabe. Hiriyaa isaatiifis kan dhaame akka biyya tanarraa deemu. Maatiin san osoo achirraa hin deemin dura haati Deebaa wa'ada neeyxee ilma isii akka lamada biyya tanatti hin deebine. Deebaan osoo wa'ada haadha isaatiif hin galin dura hiriyaa isaatiif wa'ada gale akka yeroo isa barbaade hundatti biraa argamu. Deebaadhaa fi haadha isaatiis dirqamatti taate akka magaalaa tanarraa ofirraa deeman. Bira kutisan yeroon ammaa tun bara 2017. Kan arkaa jirru kun mucaa dargaggeessaa tokko kan hordofaa jiru sochii nama tokko. Gama kaanittis wanti nu mul'atu magaalaa Niw Yoork tan biyya Ameerikaa. Abbaa tokko kan haalaan rifate eega arke ergaa intala isaatirraa itti dhufte. Hoggaasan jalqabee bilbilaan qunnamuu magaalaa Kalkattaa tan West Bengal. Hoggaasan itti hime akka intalti isaa Indiyaa dhufaa jirtu osoo isa quba hin qabaachisin. Hoggaasan himeef intala isaa Yonkiin isa akka argataniif akka waggaa 7 barbaadaa jiran. Keessaafuu namni si barbaadaa jiru intala ja'amtu Raajaa Raamaa. Hanqaati dhabamtee fi as jidduu isiinis akka nama hidhamee taate. Hawwiin isii guddoonis akka nama tokko harkatti galfattu. Mucaan dargaggeessaa isii irrattis dawwalee akka himeef intalti akka Indiyaa dhufaa jirtu baasaboora kasii hin tahin isii fayyadamtu. Guutumatti shuftoota Indiyaa hundaa'u oduun kun dhaqqabee jira akka intalti Kirishnaa Indiyaa dhufaa jirtu. Indiyaa guutuu keessatti akka intalti Kirishnaa akka qabamtu himame. Taateen haaloo baafannoo kun kan tahamte waggaa 7 dura. Kirishnaan akka je'etti intala tiyya nama tokko qofaatu naaf baraaruu danda'a. Nama san akka gargaarsa naa gaafattu. Yeroo san Bilaal mana jalaatti gad dabree mobaayila dhuunfaa isaa tokko baafate. Akka bilbila saniin je'etti yeroon ammaa tun yeroo ati nu cinaa dhaabbattu. Akkasuma intalti Kirishnaan dhalees dirree xayyaaraa Laal Bahadur Shaashtaraatti qubatte. Akkasuma shiftoonni hundinuu irratti wal mari'atee jira. Hoggaasan Bilaalii shufeerticha makiinaa isaan intala irra kaa'uuf yaansan booji'e. Karoorri michiyyoo booji'uu san isaaniif mijaa'ee jira garuu makiinaa michiyoon booji'amteen sanuu Bilaaltu oofaa jira. Hoggaa yaa'anii karaa walakkaa gahan karaa dafee Bilaal karaarraa maquuf eegale. Karoorri isaa ammoo Bilaal yeroo duraatu makiinota uummanni oofataa jiru kana guututti gommaa irratti boombii waan tolcheef. Achumatti makiinaa isaanii hundaa'u gommaa hafuurarraa yaase. Bilaal michiyyoo harkaa baasuun ni mijjooyteef. Hoggaasan michiyoonis loluu ni jalqabde. Hoggaasan ol baasee bilbila isaa tokko itti kenne kan bilbilame. Bilbila saniis abbaa isiitti dubbateen wanni inni itti hime akka gurbaa kana qaalii isaa goote waan inni je'uun hayyamtu. Naannawni san magaalaa xiqqoo takka tan oomisha salliixaatiin beekamte. Maqaan isiitis Azaam jedhama. Deebaa fi haati isaatis naannawa san jiraatan. Erga baqataniin booda
Hoggaasan intala san haadha deevaatti fidanii akka barsiiftuu Ingiliffaa taatee ijoollee naannawaa kanaa barsiiftuu dhufte himaniif. Akkanuma mul'atutti dullattiin tun michiyyoo tana haala bareedaan hin simanne. Hoggaasan dullattiin michiyyoodhaan jette ijoolleen barsiiftuu tun yoonii fi guyyaa sadii keessatti amala hin baratin bakka tanarraa ni deemta. Hoggaasan gurbaan isiin deevaanis dhufe intala tana wanni bakka tana fidaniif akka deevaan baraaruuf. Hojiin deevaatis gama makaanikummaati. Hoggaasan himaniif akka michoo tana eegumsa isii jabeessuu fi akka itti hojii isaanii raawwatuuf. Magaalaa Hyderabad guutuu keessa wanni barbaadaa jiran ammaaf intala tana. Wanti nuuf galu akka magaalaa Hindiyaa guutuu keessa intala tana barbaadaa jiran garuu xiyyeeffannaan isaanii intala tanaa miti. Waggaa 7 guutuudha barbaadamaa jiran gurbaa kanaa fi haati isaatiis hanga ammaatti faana isaanii hin arkanne. Gama kanattis intaloon hojii isii tan barsiisummaa san jalqabuudhaaf eegalte. Ijoolleen naannawaa kanaatis haalaan mataa jabaatti. Intaloon tunis barsiisuudhaaf haalaan itti rakkatte. Odeeffannoo gurbaa kanaa fi haadha isaati dhageesse. Akka himaniifitti gurbaan kun fuulli isaatis hidhaadha nama haalaan callisaati. Nama tarkaanfii takkallee hin fudhanne. Hiriyoonni isaatis ijoollee xixiqqoo tanaatu infoormeeshinii hunda dabarsaaf. Hoggaa ijoollee xixiqqoo tana arke hiriyaa isaa kan ijoollummaa san yaadata. Yeroo silaa manatti galu san xiqqishoo waan tureef jecha haati isaatis anaannattee lolteeni ittillee himte akka ganaa lamada akkanatti hin turre. Guyyaa itti aanus barsiiftuu addaan mana barumsaa dhufte ijoollee barsiisuudhaaf garuu ammoo isii gara magaalaatti erganii akka ambooliilee mana barumsaa bittee dhuftu. Garuu jara iyyaala tokkootu isii qabee magaalaa keessatti itti qoose. Hoggaasan Veedaanis itti dhufe. Jarri san garuu deevaa agarraan michiyyoo ofitti qaqqabanii haalaan itti qoosuu eegalan. Akka deevaan uumaa godhuu hin dandeenye beekan. Akkuma tasaatti poolisiin itti dhuftee uummanninis achii ori'e. Achitti dhumate guyyaan sun. Akkasuma gara Hyderabad kanattis dullattiin ajaja dabarsitu san akka michoo tana itti arkattu yaadaa jirti. Hoggaasan namni itti bilbile namticha ja'amu Naayi. Akka iddoo buufata markabaa Gujraat meeshaan isaanii dhufte. Hoggaasan itti himte akka meeshaa tarakkabsiisu namticha ja'amu Neeval akka inni itti dhufe irraa tarakkabu. Neeval hoggaa meeshaa irraa tarakkabe guutumatti meeshaa san shaabbaadhaan dhawan. Akkuma tasaatti osoo isaan iddoo sanuu gadi hin bahin poolisiin itti marsite. Guutumatti meeshaa isaan yaa'aniin harkatti qabde. Akkuma meeshaa balbalarraa bananitti shaabbaa dhuunfaa tokko irratti argan meeshaa gubbarratti. Ajajaa ittiin guddaa kan poolisii saniitiitu hoggaa shaabbaa san arke haalaan qaamni isaa hollate. Wanni asirratti nuu galu akka shaabbaan kun haala sodaatamaa ta'e. Namticha hoggaa san meeshaa san qabee dhaabe akka guyyaa sanitti boodaatiif jireenyi isaa nuu gale asirraa. Hogguma san hatattamaan waraana isaatti labse akka makiinota kana karaa bananiif. Hoggaasan itti aanaa isaatiin je'eni beektaa shaabbaa kana nama qabuu fi bakka isiin irraa dhufte. Isaan hundinuu haalaan sodaataniiti hogguma san waliin bilbilanii keellaa hundaa akka meeshaa kana dabarsan itti dhaaman. Wanti nuu galu shaabbaa kana namnummaan tokko kan dura dhaabbachuu danda'u akka hin jirre. Achi deebina gama naannawa kaanii dullattiin tuni hanga ammaatti isiin diddaadha qabdi akka namni fayyadamu meeshaa lolaa takkaa'u. Yeroon silaalaa kana gurbaa isiitiif geessantu geehe. Addaanis akkuma tasaatti dhuftee anaatu geessaaf jetteen. Jara shuftaa naannawa kanaa saniis suuraan addaa bira geessee jirti. Hogguma san hatattamaan ajajaa isaatti dawwalee akka intalti tun magaalaa isaanii tana keessa jirtu himeef. Dubbiin kun ajaa'ibsiisaa itti taheeti Hindiyaa guututti waliin gahan bakka isiin jirtu. Namticha dullattiin sana sargatte tokkootu namicha biraatitti ajaja kannee akka intala sanii wajjin suuraa ka'u. Haati deebaatis akka intalti barbaree dhiiftee kutte agarteeti saanaa barbaree fuutee dhaqqabuuniif jalan kutteen. Gurbaan kunis warshaa saliixa baasu kana keessa hojjeta damee makaanikaati. Hoggaasan addaanis laaqana isaa fiddee fi inni illee galatoomi jeen. Isaanii haasawa walitti echin dheereeffatiin gurbaan tokko dhufee suuraa waliin ka'e. Suuraan kunis suuraa reefu ajajamee dhufeeni. Hojjettoonni warshaa kana keessa jiru guutumattuu ni sodaatan jara kana maaliif ni beekan jarri kun bakka isaan irraa dhufe. Waardiyoota isaa hundaa'uu fidatee dhufee gurbaan achumaan intala oofuu jalqabe. Deevaanis tarkaanfii takkaa'uun fudhanne maaliif ajaja haadha isaa kana sodaata. Gurbaan shuftaa saniis intala harka qabee deemmateen. Hoggaasan haati isaatis halaalarraan mul'atte isii saanaa barbareetiin deemaa jirtu. Hoggaa haati isaa dhufte intalaa deemmachuun jiraniin agarte. Uummata bakka san hojjetu guutuu gaafatte akka intala tana uummata kana harkaa baasaniif. Garuu uummanni san hundinuu uummata sodaachaa jiru uummata kana. Hoggaasan Bilaal jeen namni harkaa baasuu danda'u mucaa kee qofa. Siitu harka isaa duubatti hidhe malee. Hattoonninis gama deevaatti as garagalan deevaa ajjeesuudha.
akkasuma ajajaa shuftoota sanitti suuraan namichi waliin ka'e intalaa wajjin ergamteefii jirti. Hoggaasan haati tun nama biraa kan dirmatuuf dhabnaan mucaa isiitiif hayyama kennite akka ofirraa dhoorku. Akkanuma mul'atutti deebaa harki isaa hollachaa jira. Isaanis firraa quban qaban namtichi kun akka leenca ta'e. Leenci bakka fadhi jiraatu akka amalli isaa hin jijjiiramne. Hoggaasan haati isaatis hayyama guutuu kenniteef maaliif abdiidha qabdi mucaan isii akka leenca ta'e. Saanaa barbareedhaan deemtu san lafa keesseeti isiif duuba laalin akka inni itti firraa dhoorku achi garagalte. Asirratti wanni nuu galu akka namtichi kun deevaa ta'e. Deevaan kunoo eenyu? Deevaa jechuun kan mootummaan guddittiin kan zaar guutumatti sodaachaa turte. Seenaa sanirrachi deebi'uu teenya ammammoo wanni nu mul'achaa jiru akka uummata kana guutumatti injifatee jiru. Fooxaa intalaatis fuudheeti kabajaadhaan isiidhaaf deebise. Akka nu mul'atutti aaddaan itti amanteeti akka inni kun waa hundaa isirraa ittisuu danda'u kabajaadhaan jala kaate. Yaa'ii san booda erga manatti galan haati isaatis uummanni shuftaan sun bakka nuti jirru amma baranii jiranii bakka tanarraa ni aanaa jetteen. Wanni asirratti nuuf galu amata 7 dabre san akka isaan bootaa amma ammatti jijjiirrachaa turan. Isii dho'isaa turte eenyummaa ilma isiitii fi saba isaaniitu. Amma garuu wanni isii rakkisaa jira biyya Hindii keessaa eessuma qubannaadha. Hoggaasan Bilaalittis ajaja kennite akka intala tana bakka tanarraa oofu. Intaltinis deevaadhatti dhufteeti daaraa haadha isii itti kennite. Dhaamsa haadha tiyyaa guuttachuudhaaf akkan daaraa kana Indiyaa fidu. Amma shiftoonnis beekanii jiran bakka isaan jiraatan uummata makiinaa fi'inaa san oofaa jirutti labsa kennanii akka makiinaaf booda deebisanii intala san qabanii fi fidan. Uummanni sanis makiinaaf booda dachaaseeti naannawa san dhufuudhaaf karaa bu'e. Akkasuma deevaadhaa fi haati isaatis bakka tanarraa firraa baqachuudhaaf karaa bu'anii jiran. Hoggaa ittiin booda intalaanis nageetti jee deevaan isaa fi haati isaatis bakka sanirraa deemuudhaaf karaa bu'an. Gama kaanittis Kirishnaan Haydarbaad dhufe mana ajajni kun irraa kenname dhufe. Deevaadhaa fi haati isaa hoggaa akkasi karra magaalaa tanaa gabbahan uummanni shuftaa san ganda san ol seenanii laayifiidhaan laalaa jiran milkaa'uu isaanii intala tana qabuu isaaniitiif. Haati deevaatis gaara gubbarraa gallaalaa jirti maaliif gandi kun guutumattuu gaara lama jidduudhatti argama. Haalaan irraa gaddi ta'e intala san uummanni shuftaa sun fuudhee deemmachuun san akka kaanittis uummanni shuftaa intala qabanii shaabbaadhaan dhawanii akka meeshaatti makiinaa keessa kaayyatan. Namni chaabbaa kana dura dhaabbatees lubbuudhaan jiraachuun isaa ni jabaata. Hoggaasan Kirishnaadhaaf himan akka muciyyoo isaa makiinaa korsiisanii jiran. Chaabbaan itti dhawamee jirus chaabbaa sodaatamaa san akka ta'e. Hoggaasan jetteen eenyuma kan chaabbaa kana dura dhaabbachuu danda'u kan dhiirummaa san qabu. Haati deevaatis rakkina irra dabarte hundaa'u yaadatteeti mucaa isii makiinaa dhaabsitte. Wanti asirratti nuuf galu akka haati isaa amma hayyamteef akka deemee intala san uummata sanirraa baasu. Gama kaanittis makiinota wal jala yaa'aa jiru kanaan nu mul'ata. Aaddaanis hoggaasan gaafatte Bilaal maaliin uummanni hunaan maaliif najjeesuu barbaadan? Maali hoo namtichi akkana eeguuf naa godhame kunoo jetteeni gaafii goote. Hoggaasan Bilaalis arge akka intala tana harka isii irratti chaabbaan dhaabamee jiru. Hoggaasan innummaan hollachuu eegale. Gaara gubbarraa sunti dhaabbachaa jira deevaa fi meeshaa isaa kan ammayyaati. Hoggaasan deevaanis eegale dhukaasa itti banuu makiinota sanii fi meeshaa san kan chaabbaan sodaataman san irratti argamu. Hoggaasan jara shuftaa hundaa'u ergaan itti dhufte. Ergaan tunis ergaa wanni isiin ibsitu nama jalqabaa kan chaabbaa kana dura dhaabbate. Hoggaasan Kirishnaanis himeef namtichi chaabbaa isaanii dura dhaabbannaa godhe kun akka nama biraa hin ta'inii deevaa ta'e. Alaafiin meeshaa tanaa waliin deemaa jirus hoggaasan qawwee snaaparii fudhatee namticha kana ajjeesuudhaaf yaade. Hoggaasan harka isaa irratti chaabbaa arge. Inninis lamata deebi'ee sodaachuu eegale haalaan. Maaliif namni kun nama laafaadhaa miti? Seenaa guddoodha qaba mootummaa tana keessattis. Dullatti Haydarbaad jirtu santu Kirishnaadhaan jeen intala teetiif jechaan isa kana harkadhe waggaa 7 guutuun barbaadaa ture. Shirri dullattiin tun xaxxe kun ammoo deevaa mootummaa kan zaar kan chaabbaa kana qabu dura dhaabuudha. Kan mootummaa kan zaar bulchaa jiru kunis nama biraatii miti maaliif hiriyaa isaa kan ijoollummaa sanii. Hoggaasan dullachi Bilaal ja'amu itti hime waraana dilaa asitti argamu kanaa fi anaa fi isaa wanni nu jidduu jira. Seera mootummaa kan zaarii barcuma nugustichaati. Akka seera mootummaa kan zaaritti namni chaabbaa san dura dhaabbate guyyaa san addunyaa tanarraa akka galu. Hoggaasan ergaa mootummaa kan zaar dhaqqabe akka chaabbaa isaanii dura dhaabbannaan godhamte.
kun yeroo jalqabaati kan shaabbaa kana dura dhaabbannaan godhame namoota horiiwudha jalqabee hoggaa maqaa isaa dhagahe maaltu maalte if booda haachi deebinuume waggoota dabre keessaafuu 1127 keessa hoggantoota lamaatu ture. Hoggantoonni lamaan san saba xixiqqaa fi naannawa isaaniitti dhiyaatu guututtuu fixan. Meeshaa fi waan garaagaraa kan booji'anis bakka gaaraa geeffachaa turan naannawa jedhamu Khanzaar. Lafti Khanzaar tun baharaa fi gaara jidduutti argamti. Uummanni irra jiraachaa tures gosa sadii. Gosa sadeen keessaa gosti tokkoffaan Mannaa gosa Shuryaangaa jedhamtu. Ifi gosa Ganyaar jedhamtu. Gosti sadeen san waggoota 100 ol waliin jiraachaa turan. Seerri isaan ittiin bulaa turanis seera tokkicha. Eegas booda bara 1747 keessa yeroon san yeroo mootummaan Biriteen Hindii gabroonfachaa ture keessa. Mootummaa Biriteen haalaan itti jabaatte moo naannawa Khanzaar dhuunfachuudhaaf. Eegas 1947 keessa yeroo san keessa yeroo Hindiyaan bilisummaa argatte. Hoggaasan mootichi gosa sadeen kanaa shifamannaa mana marii Hindiyaa keessa dhufee lafa Khanzaar san akka Hindiyaa jalatti hin bulleef kaartaarraa haquudhaaf. Hoggaasan naannawni Khanzaar bulchiinsa dhuunfaa isaanii tolfate. Galii haalaan guddootti argachaa turan maaliif isaan kun meeshaa waraanaatirraa naggadachaa turan. Humniti waraanaa tan isaan qabaniis haalaan sodaachisaa ta'e. Mootummaadhattis ni ulfaatte isaan kana dhahuudhaaf. Maaliif uummanni kun waan awwaama ta'aniif mootichi yeroo san bulchaa ture seera jabaadha lafa kaayeef nama seera isaanii dura dhaabbate akka mormarraa muran. Kitaabni seeraa kan inni qopheesses kitaaba naannawni kun guututtuu ittiin buluuf ta'anii. Seerri sun lafa Khanzaar naannawa 100 takkatti qoode. Naannawa hundaa'u mootii kophaatu bulchaa ture. Mootiin hundinuu shaabbaa dhuunfaa isaa qabaachaa ture. Garuu mootummaa 100 takka keessaa damee sadiittuu ittiin gurguddoo ture. Mootichi naannawa kana bulchaa tures Shafiminaar ture. Hanga 1985tti yeroo sanitti du'aan addunyaarraa boqotan. Akka seeratti bulmaataatti namni barcuma kana argachuu qabu. Dura bu'aa gosa Shuryaangaa jedhamtuutu bulchuu qaba. Garuu Rajamannaar kajeellaa waan qabuuf akka nam tokko barcuma kanarra hin teenye dide. Dura dhaabbannaa godhe. Hoggaasan labsa kanneen akka waraanni isaa gosa Shuryaangaa jedhamtu guutumattuu dhabamsiisan. Akka inni labsatti dhiiraa fi ijoollee fi dhalaa isaaniitu isaanii rafaa jiru halkan dhaqanii akka guutumattuu dhabama godhan. Maaliif barcuma sanirra akka inni taa'u barbaade. Gochi inni raawwates gocha haalaan hamaati. Akka yaada isaatti akka ilmoon daa'imaa takka illee gosa sanirraa haftu hin barbaanne. Nam tokko kan duraa bahee guyyaa san hin jiru. Barcuma isaan mana marii keessaa qabanis achitti balleessan. Seera haaraya uuman. Seera isaan uuman sanis mootummaa kana akka gosti lama qoftiin waliif dabarsitu. Guyyaa san gosa Shuryaangaa jedhamtu guututtuu balleessanii barcuma irratti ol bahe Rajamannaar. Mootichi kun garuu Khanzaar guutumattuu gidaara gurguddaatti naanneesse. Waraanaas waraana haalaan jajjabaa tolfate. Naannawa Khanzaar sanis mootichi kun lafa sodaatamtuudha godhe. Bara 2010 keessa Rajamannaar seera ittiin bulmaata mootummaa kanaa bakka 8 fi damee 3 gurguddoodhatti addaan baase. Damee 3 ittiin gurguddoo keessaa barcuma tokko gurbaa soddaa ta'uutiif kanne. Barcuma lammaffaas Ruduraadhaaf kanname. Ruduraan ilma isaa kan hangafaa kan Rajamannaar. Namtichi asirratti arginu kun kan Ruduraa jedhamu kan jalqaba filima kanaa obboleessa isaa kan irra xiqqaa Mokoreeni. Barcuma sadaffaatis intala isaa tan lammaffaadhaatiif kanne maqaan isiitis Raamaa Rajamannaar jedhamtu. Erga seera san tumatan booda uummanni naannawa sanii nagayaan jiraachaa jalqaban. Hoggaasan mootichi san uummata waliin yaamee itti labse akka Khanzaar irraa deemu wal mariidhaaf biyya biraatti. Hanga inni deebi'utti akka Raamaan bulchitu. Hoggaasan soddaan isaa itti dhufee je'een hogguma akkam araaramtaaf gurbaa kee Faradaa. Faradaanis aangoo isaa tan bulchiinsa keessaa qabu hiriyaa isaatiif je'ee namaaf kanne. Hoggaasan farke abbaan kun akka ijoollee isaa garagara godhaa jiru. Hogguus murteeffate akka ilma isaatiifis barcuma tokko hannoo aangoo tanarraa. Hoggaasan mootichi walitti yaame hoggantoota bulchiinsa kanaa hundaa'u bakka takkatti. Hogguus itti hime ilmi isaa Faradaa Raajaa Kumaar akka bulchiinsa kana keessaa barcuma argachuu taa'u. Rangaadha gaafate akka barcuma isaa hannuuf ilmi isaatis aangoo tana keessaa barcuma argatuuf.
Rangaanis mala biraa hin qabu dirqama itti taate akka barcuma kana ofirraa itti kannu. Barcuma kana rangaa abbaa isaatiitu dhaalmayaan irraa du'eef. Abbaa isaatis barcuma kana kan kanneef Faradaa Raajaadha. Yoo lubbuu hiriyaa isaa baraaraa jiru. Egaa walga'iinsan xumuramte booda hooggantoonni damee gurguddoo sadeen irratti wal mari'atan. Keessattuu gurbaa soddaa ta'uufii fi Ruduraadhaatiitu akka rangaa onnachiisan yaalii godhe. Hoggaasan himaniif kaayeto seera isaanii keessa kan jiru nama humnaan irra jabaateetu barcuma kana argata. Rangaa duraan hamileen isaa cabxee jirtuutu hoggaa yaada kana dhagee irratti qabsaa'uu jalqabe. Rangaanis akkuma deeggarsa uummata kanarraa argateen lolchiisaa bandaa yaammate. Hoggaasan duula irratti banuu jalqaban naannawa Faradaan jiru guutumattu. Bakka san irratti dhumaatii baay'eedhaatu tahame. Garuu osoo ilmi mootichaa Faradaan hin ajjeefamin labsi kenname. Labsa sanis Raamaadhaatu rabse akka dhukaasa dhaaban. Akkasitti Faradaan guyyaa san du'arraa oole. Xiqqoof harka obboleessa isaa Ruduraadhaatti hin galini. Akkanuma mul'atutti sababa barcuma kanaatiif jecha walitti mufannoon akka taate. Hogguma san jalqabe Ruduraan akkuma isaatti obboleessa isaatirraa mallattoo jeenummaa baafachuu. Garuu Raamaadhaatu jalaa dide. Mana marii irratti walitti dhufanii isaan hundinuu akka dhukaasni dhaabbatuuf labsuudhaaf kan labsame guyyaa 9 akka dhukaasni dhaabbatu. Hanqasitti namuu waraana isaa waan qabu bakka kana fidee namni humnaan irra aane akka barcuma kana argatu labsame. Aangoonni hundinuu guyyaa hornan kana keessatti namuu waraana isaa kan ittiin humna qabu kan ittiin jabaa walitti fidachuu jalqabe. Gosti lamaan barcuma kanarratti wal qabde kun namuu waraana jajjabaa garagaraa kan dhuunfaa isaa fidachuu jalqabe. Waraana san kan irraa fidan biyyootan garii kan akka Serbiyaa, Oostiriyaa, Ukireen, Afgaanistaan fi Raashiyaa irraa dhufan. Xiyyeeffannaan isaaniitis bulchiinsa kana guutumattuu dhuunfachuudha. Erga filannoon xumuramteen booda yeroo Veedhaan Gujiraat dhaqee akka hiriyaasaa kan ijoollummaa san yaammatuuf jecha. Hogguma san saahibni isaa Deevaanis sagaleedhaan isa beekee ittiin gammade. Yeroo baay'ee kan addaan turan kanarraa. Akkasuma haati isaatis haalaan itti gammaddee hoggaasan Deevaan yaadate yeroo ijoollummaa isaa waada inni galeef yeroo inni barbaadetti akka isa biraa argamuuf. Hoggaasan Veedaan illeen itti hime akka har'a isa barbaadu. Garuu Deevaan haadha isaa waan sodaateef haati garuu duran dhaabbanne hogguma san hayyamteef akka hiriyaa isaa cinaa dhaabbatee diinarraa ittisuuf. Isaan lachuutu waliin deemaniiti dhufan bulchiinsa mootummaa Khanzaar keessa. Namoonni ajaa'ibii warroonni achi jiru san Veedaan nama inni fidatee dhufe. Garuu osoo har'a ol hin seenin dura akka quba shanan isaatiin mallatteessu ajajan. Waggaa 25 dura inni Khanzaar keessaa baqate ammas lamata boodarra deebi'ee jira. Veedaan ijoollummaa isaa waan abbaan isaa hin jirreef jecha roorroo baay'eedha mudate kan ijoollee aangawoota irraa itti dhufaa turte. Keessattuu aangawoota kan ittiin ol aanaa ta'e ilma isaa tokko. Inni sun guyyaa rabbiitirraa dubartoota naannoo Mohoraajaatti argaman keessaa ganamarraa nama tokkotti taphachaa ture. Inni sun Veedhaa fi garee isaatillee haalaan rakkisaa ture. Hanqa teessoo inni warran nyaatu hundarraa kaafatu takkatti. Inni kun guyyuu intala takka ol laqachaa ture. Namni gocha kanarraa dubbatelleen tokkoon isaanii hin jiru. Akkasumatti guyyaa kaanis dhalaa filachuu eegalee osoo Deevaanis dhaabbachaa jiru. Garuu Deevaanis gocha kana obsuu dadhabeeti jalqabe harkaan deemu. Hogguma san waraanni guutumattuu gara isaas dacha'e. Maaliif nama inni ta'e hin beekan isa kana. Namuutuu ni sodaate akkaataa inni kun uummata kana itti ajjeesaa jiru. Boodarra namichi fuula isaa dura dhufe. Hoggaasan morma isaa guutumattuu eeboo irratti fannise. Dubartoonni naannoo sanitti argamu guututtuu haalaan itti gammadee gocha kana. Maaliif inni kun baay'ee rakkisaa ture. Gocha ajjeechaa kan inni ilma abbaa seeraa kanarra raawwateef jecha mana murtiirra dhaaban. Filannoon bulchiinsaa kanaa gaggeeffamuudhaafis guyyaa lamaattu hafe. Ergasii guyyaa boodaa guutumatti mana murtiirra walitti dhufan. Abbootiin seeraa guutumatti achitti argaman. Akka Deevaa irratti adabbii fudhataniif maaliif gocha ajjeechaa kan inni Fashniirra raawwateef jecha. Abbaan Fashniitis sayfii fudhatee akka Veeddaa ajjeesuuf jecha gamasaa as deeme. Garuu Deevaan dura dhaabbateeti je'een ilma kee kan ajjeese ana malee dhaadhaa miti. Hoggaasan irraa kadhate akka Veeddaa harka isaa itti hin laanne. Garuu jaarsi san hin hayyamne dubbii tana. Achi deemeeti Veeddaa qamisa qabee as bute. Dubbiin tun ajaa'iba. Hiriyummaa akkanaa tana na wajjin laalime. Hogguma san Deevaanis qaallicha harka irraa mure. Qaamootti seeraa kan achitti argamu kana guututtuu dubbiin kun ni sodaachise. Isaa jechaa jiru maaliif hiriyaa kiyya harka keetiin xu'ixaa.
Akkuma dubbiin kun uummata kana guutuu sodaachisetti inninis namicha mormaa irraa muruu jalqabe. Hoggaas waraanni guututtuu qophaa'eeti ammoo garuu as socho'uu dadhabe gama Deevaatti. Akkasumatti Deevaadhaa fi Veelaas mana hidhaatti deebisanii hanga guyyaan filannoo gahuutti. Akkasuma guyyaa filannoo san Raajaa Mannaaris ni dhufe. Isaa labsee akka dhukaasni dhaabbamu. Isaa ilma isaa Faradaa waliin deemaa jiru. Akkasuma Faradaanis akka dhukaasni dhaabbatu labse. Achitti dhukaasni dhaabbachuu irratti walii galan. Erga dhukaasni haa dhaabbatu irratti walii galan booda Reeduun kophaa achi fincile. Isaa obboleessa isaatirraa deeggarsa harkate. Akka waraana isaaniitis walitti dabalatanii mootummaa kana fonqolchaniif. Garuu mootummaa kana fonqolchuudhaaf dirqamatti taate obboleessa isaanii Faradaa if duraa meeysuudhaaf. Garuu gaachanni Faradaatis nama biraatii miti. Gaachanni isaa Deevaadha. Mana hidhaa keessatti waraana baay'ee itti ergan isaa ajjeesuudhaaf. Garuu inninis akkuma salphaa tokkotti irra aane. Raajaatu himaa jiraaf intala isaa Raadhaadhaaf. Sabni ammaan dura isaan dhabamsiise san irraa shanyiin isaanii akka jirtu namoota muraasaatu lubbuudhaan bahe. Gocha 1985 keessa saba kaan irratti raawwatame san jala hangi hafe san waraana tahanii wal gurmeessanii Raajaa Mannaariif wa'ada seenan akka dhiiga isaanii baafachuuf ta'an. Hiriyaa Deevaa tokko kan qabanii fidantuu dubbii tana hundaa'u ibsee fi Raadaanis dhaggeeffachaa jirti. Wanti inni ibseef Deevaan akka ta'e Deevraa Raazaar abbaan isaatis mootii saba Shuriyaangaa jedhamu kan ammaan dura balleessitan sanii. Barcuma ati amma irra taa'aa jirtu kana abbaa Deevaatu haqa itti qaba guyyaa saniif akka argatu. Akkasuma ilma ati abbaa isaa ajjeefte santu mootummaa kana bulchuuf ta'a. Isaatu sirraa kafaluu ta'a gocha ajjechaa kan abbaa isaa irratti raawwatte san. Deevaanis dura bu'aa keenya gaafni nuti lubbuu du'a jalaa baanes gaafa abbootiin teenya boolla keessatti nu dhoksite sanii. Ijoollee gaafa san lubbuudhaan baate santu shanyii saba Shuriyaangaa tan amma jirtu tahe. Hanqa jiraanni keessaa nuti dhokaataan jiraachaa turre eenyummaa keenyaa fi sabummaa keenyaa ulfeeffachaati. Kan ati abbaa isaa ajjeefte santu wa'adaa itti gale akkasii fi saba keetuu guutumatti balleessuuf taa'u. Nama tokko qofa kan inni harka isaatiin hin tuqne namni sunis nama biraatii miti Faradaadha kan haadha isaatii fi isaa lubbuu isaanii baraare sanii. Hoggos beeke Veedaanis hiriyaan isaa Deevaan akka saba Shuriyaangaa irraa tahe. Hoggaasan je'e hijummaanuu asirraa jalqabamti. Galatooma maatiiwwan chanalii keenya daddabnee jirra manutis yooniif isinii tahe laayikii fi sabskiraayib akka nurraa hin daganne.